mootummaa ce'umsaa yeroo dhaabu sana booda hiree murteeffannaatti akka saboonni deeman taasisuudha. Kanaaf haala kanarratti wanti hojjetamu jechaadha malee dhaabonni akkuma jiranitti identiitiin isaanii ni jira, kaayyoon isaanii akka sanatti ni jira jechaadha. Kanaaf bara kana keessa injifannoon sochiin karaa adda bilisummaa Oromoo ta'ee hedduu nama gammachiisa. Uummanni illee walitti deebi'uu waliin hiriiruu kanarratti hedduu dammaqeeti jira. Akka ammaan dura haala adda addaatiin walamachuu walirratti akka dhaabaatti wanni jechuun illee hin jiru. Itti dhaaba keessatti hedduutu jiraamni walitti dhufanii jiru. Dhaabonni Oromoo baay'een isaanii warra wal fakkaatu warri Habashaatti galan homaa gochuu hin danda'amu. Garuu warri karaa adda addaa mirga Oromoo falmina jedhan bakka tokkotti waliin hojjechaa jiru. Kunis abdii guddaadha jechaadha. Haala kana fakkaatudha waliigalatti kan inni jedhu barbaadu kana caalaa hin dheeressu. Galatooma waan dhaggeeffattaniif injifannoon uummata Oromoof.